Waan jettu san nama biraa barsiistee jirta. Barsiifnee waan nama eenyutu ni hin beeka jee maqaa waa'ee tanatu qabu. Iyyaana cimnutti anama ulal kana jechuun si barsiisa jedhee islaam barsiisee kaa jedhu. Kiyyaan kuma lamaan kanaa hin akka michiiree akka nama lukkuu laqaa uwwarte morma lukkuu takka laqaayite akkasiin laqaa keessa ergaa fuula kanaa dira deemte. Amma alaaraan nu jiran bishee waan warqaa mee. Ayyama iyyaala nakata abbadeeti akka olutaalee ansame udeemaa akkanuma jee mataa miila elaan baasee lafa gattee miilumaan ammas olutaalee miilumaan diite akka shiru gurjee moggee jee bar moggee takaafa ijoollee inni jee isaa jire moggee maal akka inni joosan sirrattuu nagarre takkaasii utaaluu mana arga. Aboo gurbaa dhaggeeffadhu ammaati waan barcaa ol kaanaa qabaatti gurbaa sanii miti dhagiitti fidimee wanni barcaan waan mootii biyya tanaatu ni waan barcaan irti ni jira. Ammaan barbaachisaa waan barcaati. Waan barcaan irti jaasan. Barcaan kana qabdanii. barcaa harkaa qabdanii Ayyee kinjeeti amma akka gootanii kiyyaa kun naannoo ni jiru naqaa jechaati barcaa kiyyaa mana kanaarraa dhageetiin akka buuticha fagee du'aa isaatiin fida malee na wajjin dhagina. Hanquufattiin akka buutichi si fagee isa fida malee na wajjin deemna. Illeen akkasumas si beeyna hakki waliin namaa jiraan dhageenya. Abu'aan kana nama kana taajamoon dhaabbadeetiin sagal mataa isarra naanna mataa isarra jeetan. Karabbiin beeku booqa jaayoo sirraa. Karabbiin beekanii dhaabbadoo